Jireenyi kitaaba boqonnaa boqonnaatti qoodee of keessaa qaba. Boqonnaa jalqabaa yoo ta'e kan gaddaa, boqonnaa itti aanuun immoo ni gammadda. Jalqaba waraansi yoo sitti baay'ate, guyyaan yaadatamuus didee achi fagaate. Yoo sirra dheerate dhiphuuf barri miixuu, milkiin hiiqee sirraa yoo jiraate hiixuu. Dursa yoo jiraatte barbaacha keen faallaa, habaqii yoo ta'e inni eegde callaa. Gulantaa sii malu humnaaf yoo hanqatte, inni duubaa dursee ati yoo barfatte. Wal'aansoon baay'atee si butuchu abdii, gosi qorumsa kees ta'ee cimdii. Yoo wanti hundumtuu sitti gale cookkoo, kanaan dhuma miti kun boqonnaa tokko. Inni ittaansee dhufu kanneen irraa adda, kana keessa lufnaan kan biraa jalqabda. Ol sii jedha quuqee abdiin boquu buuse, eebbaan sii bari'a biiftuun dimimmise. Didaan si morkate harka sitti laata, kan dursi baqate amma sitti kaata. Mirgisuu jalqaba burqaan lakkuu, gaafas teessee nyaatta firii muka kakuu. Boo'icha kee kolfa, gadda kees gammachuu, danuu suuqa teessee ol baatee mul'achuu. Yeroo galmeessitu injifannoo boonsaa, boqonnaan ittaanu kanaan si badhaasa.